jaalalli qabeenyaa, jaalalli gammachuudha. Jaalalli fakkeessuu, looguu, sobuu fi haalaan uufamuu hin beeku. Namatu akka isaaf tolutti haala keessa jiru keessatti ittiin fayyadamuuf jaalala qoqqoodee malee. Jaalala dhugaa, kan faayidaa, kan haalaa, kan yeroo irratti hundaa'ee fi akka isaa yookaan isheef tolu gochuun namni akka hin taane taasise. Jaalalli dhugaa haa toluu, haa baduu, haa jiraatus, haa dhibus, diimatee gurraacha'ee haala kamiin osoo hin daangeffamiin nuffii fi sinsinnii malee itti fufee jiraata. Madaalliin jaalala dhugaa jaalala qofaa, haala kamiinuu waan hin madaalamneef. Jaalalli faayidaa irratti hundaa'ee yeroo faayidaan argamu sun dhabamutti yookaanis faayidaan barbaadamu erga argameen booda dhaabbachuu danda'a. Akkuma kana jaalalli haalaas haalli walitti isaan fide sun yoo jijjiirrame salphumatti wal dhiisanii wal dagachuu danda'u. Kan yeroo muraasaaf jiraatee darbaa. Walumaa galatti